خنقم تساسي قالي أبي أعرفك أشي خان لا كان يسيم برباد زيالي شو دوغي هل كان شافك خان مراتي برجار سكسي أتنقر لا كسي أرجع جار تلان قرين تجارزيو تلان قرين تجارزيو ننتم نجار ديرا جتبر يو أنتم ن أكا ديرا يو تفكر نجرا بار يو تكاد تربان كذا تدللا في تجرا دوبرتين دوبرتين تدللا في تجرا دللا دوغا سنيلي يوم بربتاني دللا لغاتنا سيقالي جبا خنان ديمو قبضة سيقالي بونية كقبودا أوكي هذا جنة العيش شيخنا ربني جون سنغرتيمي سو خنا خيس وجي غنغلتو سرتي دندو ونجو قبضة ملي إسي جالا لوني جامو إسي برتين دلقلو سيقالي چکابین فولو کرا امت اونڈ کیسا بونیے آتے آرر کے تیرمو کبڈا کارر کے گوتو گر راتی دیفتو بربان فوزی thank you so much مائی تا بونیے akkasi jedhamee yoo akkasiin taane hin ta'u jechuudha gumaan narraan bahu no jechuun akka garar raati dhiisan onnee qulqullurraa akka dhiifama sii gora yoo barba ati arargee dhaluu qabda gabaabdutti arargee rumte walau kaan osoo tokkochallee irraa dhaltee deemte dubrummaa taan sirraa dhabne ta'e ilmoo sirraa dhabuu hin qabnu taa dubrummaan qabdii barbooniyye maan dubrummaan dhalaa ni qaba ba dubrummaan qabdii ko namni fudhadhe jedhu gadaa ba'u anu kaata qoradheera dubrummaan qabdi wallahi namni fudhadhe jedhu gadaa ni awwaalte ajjeeftee awwaalte bakka geessitee beeytii gataa ba'u jette kan inni gadi hin baane geesse Tin bernama durbumma qabu malee hin fuudhani. Ustaz Muhammad Bayyaan osoo durbummaa kon jirani na fuudhu. Sheekotiin dubrummaa ni jaalatti. Faranjiin faan hin jaalattu bar dubrummaa. Namni nuu jibbeetti dhawachuu dhiisee ani hin fedhu jettee jibbe. Karaa dubrummaa qabdu faranjiin jibbamtutti beektiitin. Namni nuu jibbee irraa fagaate ammaaltu naan ga'e siin jaanii baqata. Okay. Mana namni nuu jibbee waliin seenna maaltu olla naqeja. Maarree osoo achi deemnee lafaa guurra jechuun. Woo maal haasa'etta narraa fudhadhuun kadhaa. Jaalatamtuu ta'uuf. Deemaa jechuudha. Gara harargee anaa beekaa midhiira harargee waan jaalatte jibbuun beektu amaluma keenya. Eshi ammallee osoo isiin itti bilbiltee hin booyaaree borootaan. Boniyyee yoo jaan akka waaman akka tasaa bombiitti darbite lafaa utaala osoo jimaa qabu. Asli wanni beekuu qabdu baare ustaaza jaalalatu qabe malee jaalala dhugaasani malee fedhii miti beekte. Fedhii miti fedhii fi jaalalli wal adda yaa. Yaa akkasii. Amma tun jaartii roorroo jala jirtu tun jaartii roorroo. Neerumne reeka akka inni dhugaansi jaalatu beektu. Muudii keenyatu waliin deemuu dide akkam goona. Akkami muudiin kee ati akkami surreen fa'aa deddeemuu barbaadamu maal? No surree yoo ta'e maa isa mana keessatti surreedhaan deemuun hin danda'a. Surree miti. Ilaame dubartii takka kan surreedhaan deemuun araadummaa miti bar wanni isinii galuu qabu tokko. Muudii jennaan nu saruma beeyna kaa. No surreedhaan. Maaliif beeyna dhalaan gariin kanuma silaa hudduu nurra hin jirre barzaafii dhaabbattu fakkaattu surreefitti ol harkiftee deemtee mataa nu baqayisi. Akkasii miti wallahi dubartiin takka surree uffatteef araadaan jedhamtu muudii qabdiin jedhamtu. Fustaana bareedaa yoo uffattee yoo haala gaariidhaan uffattee yaani ni jiramti
wanni ishee eeggattee yoo uffattee gadi baate iyyuu araadaan achi muudaalaat ማለት ነው dirqama surree ofitti kaanii miti ka araadaa jedhama namni yookaan immoo kan muudii qabdi jedhamu. Ati sheekha kana gorgis dhayxeeti dhalaan shawaatun hundi kanuma nama gooti moo si qofa akkana nama godha boonii jedhe. Dhalaan shawaa baay'ee gara laafittiidha. Hay garaa laafetti yoo taate ati maaltu garaa si jabeesse nama akkasii si boo. Amma warri shawaa hundumtu natti duulanii jiranii natti duulanii namni takka illee hin qabu. Ustaaza bochistee ati shawaa miti ati shawaa keessan dhalanne maqaa shawaa nyaattee akkasii gaatee naan jedhu. Garuu shawummaa fi ganda biraa osoo hin taane ani jaa adda bakka kara jaalalaa kanaanii madri. Ati dhagayna ati siifin himaan sheekha ati dhageeffadhu. Nama muudii walirraa deemu waan sirriitti hin beeka. Sheetichi sirraa deemaa mi sirraa deemu. Atiif hin gartu malee. Sanuu hoggi walakkii walirraa deemu xiqqoo bakki inni gartee akkasirraa hin deemne ta'e hanga si boo'isanii fi hirummaa isaa gabbuusee wanna jee malee san bar rabbi sii kadhachuu jira. Dhageeffadhu sheekotiin hoggii si jaalatte bar rabbi sii boo'u jira bar. Inni si boo'u jira seetee. Du'a. Yaa Rabbi. Ati waan si boo'u jiru seete. Inni rabbi boo'u jira bar yaa rabbi niimaa kanaa kurfoo bareedduu tana uumtee buskutee tana tagartee hidhii isii hoggii isii walii qabatte timira walii amma ashiitee walii cufame fakkaattu tana naa kennuu keetiif alhamdulillah waliin nu gahi boo'u jira bar. Ogaa. Ibaada boo'u jira bar ibaada. Ati kasuma boo'a seetee forever hoggii ati bira dhayitee duraan. Na fakkaatee bar. Endoo goggortee yaa boonii. Ati imma jaartii lammaffaa isaa ta'e. Inni guutaa ijoollee namni kuma lamaa fi dhibbi ja'a jirtan kun warri mana fooloo qorii fooloo qoraa shekkaabiin fooloo qoraa booniyee fooloo qoraa hundi keessa. Yalla let's go. Booniyee. Wayyee. Amma kaayyoon kee fuula duraa maali? Dhiira eessatti heerumuudha. Dhiira biyya keessa jiru moo biyya alaati? Biyyaaf hoo eessatti? Ani dhiira biyya kana jiru biyya san jiru hin jedhu. Eshi. Garuu dhiira kamii barbaada si fakkaatee tokkoffaan dhiira ofitti amanamummaa qabu. Wallaahi dhiira ofitti amanamummaa hin qabne ani jireenya koo keessatti natti dhufuu miti balbala kiyyarraa akka achi darbu hin barbaadu al faqdillatu. Eshi. Gabaachuu. Thank you. Akkasi dhiira ofitti amanamummaa qabu fedha. Inni lammaffaan immoo abdii galatoome abdii qaraan fooloo qoraa keessa waan butubaa jiru. Eshi. Dhiira gatii dubartii beeku. Respect yaallo. Gatii dubartii shee mamma bayaan caala namni beeku jiru dhiira gatii dubartii beeku naan jetti sobin soba akkasii. Kijiba akkasii ayi machi. Gatii jennaan bari asli boo'ichi. Asli boo'ichi gatii namaaf qaban jechisiisu bar. Wallahi dhiira gatii jaalalaa beekutu jaalalaaf booya wallahi. Lakkii amma akkasii miti. Asirratti sin deeggaru an asli. Maali? Boohee jechuuf gatii jaalalaa amma beeki nuti gubbarra garra malee reefuu dubbii takka jettee beeki dubbii nama jabaa booniyyeen. Isin gubbarra isaa asirraa gangalatu gartan malee keessanuu wal beekaa jechaa jirti si gala. Keessa yoom wal bira ganii wal beekan? Keessa ka wal beeku ka wal bira ga'iban? Lakkii waliin haasawanii namni uggii waliin haasawee wal beekaa. Dirqama. Amma intala takkaatu jira. Intala takkaa jira laal bareedina si gartee warqii fakkaatte uggii laaltu jaarsi isii yeroo hunda isirraa alaan alaa jechuudha. So saahibaa namira gattaa'ee gaaf tokko suuta wajji haasoineetii waan isii hunda uggiinatti himu bareedina isirraa garruu fi wanni uggii huccuu hiikkatan waliin harkan
maanaan ayatoota kanaa wal adda jechuudha. Sigale isaan lamaanii wal beeka jechuutti fedheeti. Itti oofi booniyye. Eeka namni tokko bargatii dubartii ni beeka ka jedhamu ijaa boo'eef qofa miti. Yookaan immoo niin jaaladha waan jedhee dubbate gatiin dubartummaa suni soo waan tokko jira beektanii dhugaa dubbachuudhaaf. Miidiyaa irra ol ba'anii dubbatuu fi dubartii takka amansiisuun garaagarummaa guddaa qaba. Hin amanne ati duraan kadhamanii maaliif suuraa isaa shooppii walii hiitee abbaa manaa koo jettee nikaa hidhattanii sappoortii wal godhaa turtan ishaa jennuuti. Amma inni jaartii biraa fuunan hinaafamaaf akkanan jedhin qa si amansiifne nikaa si hidhateemi. No isin bar amma isume ati ammallee niyaasiin gartuu bar booniyyee bar ustaad Maamad Bayaan irraa kutatteen jirtu bara gamma waan singalin ni jira malee. Isa heerumuuf qophii xumuraa jirti bar. Process allach. Sheekumattuu dhuftee harka ifkennuun kun amma barra harargetti harka ifkennite jechuu sheekka abbuutu amma harargeen narran dabrinaa yoo niin jee namni na dura dhaabbatu ni jira. Hin jiru. So sheekumattuu dhuftee magantaa harka ifkennuun barra deebitee jirti haya booniyyee welcome back. Offer akkasi na jalaayyuu balleessitan akkam. So ati gabaabdutti ustaadatti si heerumsiifna booniyye. Amma taraa tana naas si heerumsiisa. Ani jaartii jalqabaati malee jaartii lammaffaa. Bahii jaartii jalqabaati haati jaartii jalqabaati barati way. Jaartii lammaffaati. Noota jalqabaa isiidha. Sheetichi taan dura argate kaa. No lakki isi an dura arkuu miti haga amma namni onnee sheekaa keessa jiru booniyyeedha. Algaa sheekatira karaa fe'oo dur. Sunumaatii miti isin dura yaadaan dura rafteeti amma jaartiin duraati si gale. Tanarratti eega walii namni qaama bira rafee qofa. Asliin hojii urutaa qofa beekaa bar. Ayyee. Dhugumaan deebi'aa jirti booniyee sheekaa baay'ee waliin haasaya ayyee. Welcome back. Anniin welcome back. Amma ati ganaa bayii aruuza keetii hunda anaa danda'a uummatarra Oromoo durattiin waadaa siiseen. Ayyee. Sheeticha kanatti heerumi. Itti haadeen. Akka obboleessattiin si himaa beekatu. Nama akka isaan harkattu kana. Jaartii lamanii danda'a. Amma ati jaartii lamanii danda'a hayi siitu enerjiitti guutare. Wayin tuluusani ni jibba booda rabbiin illee irraa gaafata. Gaafinani amma isa bira dhaqe. Wayin talasanii. Meelaa konfidensuma isii haga ammaa waa'ee isarra fi qabdu gartee. Asli gartee mi? Confidensuma isiin fi qabdu gartee mi osoon mataa isii gaafa nan bira dhaqe. Maaliif jibbaree dubrummaa irraa fudhate barsan? Gaafa nan bira dhaqe intalasa wayii jibbaa jette durbummaan guyyaa takka sheeticha kana fudhatama. Maal jette? Wayii jibbaa. Dubrummaan maaliif fudhatama? Asliin waa'ee dhuma durbummaa isaa durbummaan guyyaa takka fudhatama bar fiqir iska zalaalam ነው. Dubrummaan ispoortiin ni bada bar ispoortiin ni bada waan guddaa miti. Ati akkatti konfidensii ofitti amante booniyye. Inni beeka ka ustaaza baraan ani. Sirriitti isa beeka waan ta'eef. Sirriitti isa beeka waan ta'eef bara. Gadi fageenyaan inni isa beeka. Amma numaan rakkachaa jira malee laalla ustaarree fuun siin jee bara. Jaalalaa fi fedhii waladda amma namni tokko oggii waan akkanaa kana faranjii filmii irraa dalaganii jiran isa aarsuudhaaf gartee dhalaa heerumtee namicha jaalattu kana aarsuudhaaf takka gurbaa jaalattu kana
wanna godhuudhaaf nama birootti heerumee tujjaara fattee heerumee boodarra bahee isee fayyadamuu jira sii galee. Amma ustaadni suuruma isaaniitu yoo laalte nama if rakkisaa jiru fakkaatan sii galee. So isin tana ni beekti micoon nama sirriitti waa'ee jaalalaa hubatee jiru. Ati kitaabul jismi dubbiftee kan meeddu. Hajati dubbisee jira hundaan fitnee malee. Ni beekti laal ijarraa beekti masheenni kun dhugumaan na jibbe moo na jibbine arreefu siin himne harkaa qabdiin siin jeewa. Harkaa qabdi dhuguma. Dhugumaan harkaa qabdi amma yoo gartee rabbumaa jecha dhiifti malee waa hedduu dalaguu dandeessi isin booniyyee garuu oowun dalageen rabbi sodaadhu. Ayyoo waan takkan dalaguun. Mashee ittichumaanuu dafii kootti yoo jette